Ba isnu kal kanu ko bun tare de. Ba ya ko lumma ke kam ke cisa. Dubu dan ko ciso lang ke. Ko ba bu ya? Ko ba? Allah Allah. Atwanya dali. Atwa me kana zal nama kai saka. Urun wallahi kai ta kana fe kanat. Namun wallahi kai di mana ganar ka je saba du foto ke di. Galang kinka du ba kinka. Ugde mo. Alu kede. Yo kan jara kan ba ba ti di. Kai. Akas di. Amma galang kinka du ba kinka. Aga pemansa. Magarisa masha Allah. Abo baka hita ne amma le jiwo majirta san dum to. Oru dai ne. Wow. Kira jirto ko majirta da fi jalatan to da channel Mamisha Tube. Arra ammoo maal qabannee isin ooruu teenyee isin garsiisnaa jechuudha. Keessatti namoonni biyya keessan jiru biyyoota alaa jiraatan ooruu daawwadhaa asirratti ooruu teenyee maal akka taate ooruu tiyyaan isin garsiisaa irratti hojjetaa abbaan kiyya naan barala. Maaliin qotadhe jalqaba irratti qofa irratti boqqolloon qotadhe ashidha. Ganaa ashidhaan an baafne kunoolo ashidhaan gaggabina. Barana beektaa nu caame hongee xiqqaa jira hongee beektaami hongee sanii jira. Ashidhaan inni qotadhe takkallee naan dallee jechuudha gammaan jira kunoola akkana jirra jechuudha. Lammaffaa irratti dhugaa jijjiiramee oomisha na daltira. Hudduu akka dabbaa ijoollee magaalaa tanaa daltira. Hudduu akka dabbaa. Oh amma yeroo hangam takka taree isin tunu akkana siifa shiitta. Laal mee baranumaan dhaabee laal baranumaan dhaabee ammaan kana jiru naa dhaabee. Azaa qircaanii qaba. Qircaa miidhaganii qircaa kun qaariyaa. Waan hin qabne qabu jechuudha. Qircaan tun amma maal jaamti maqaan ishii ogalee jaamti. Kana gisee ati takka nyaatti danfarratti fudhattee danfarratti nyaatti. Danfara kutannaan laal takka nyaannaan kabadiyaatis nama hin tuffatiin baadiyaanis biyyumaa. Boqqolloo ashitaa. Mee namoota ashitaa dhaqan nyaataniif maal jettan? Dargaggeessa abdii biyyaa. Okay. Akkaan dhageetti nama fi dura ijaaramee biyya ijaara jedhanii akkam ijaaramtanii jirtani? Keessatti waa'ee juntaa kanaa jiru qabatee juntaan amma dhiyeenya kana dubartii nama. Arma walitti ijaartii namaa hunda. Magariisa maasha Allah. Aboo bakka ashitaa ta'een ammallee deemuma jirta asiin dhumtu ooluu ta'e. Midhaanii fi kalliilee ati anaa jiraattu anaa oomisha horke qotee irreetiyaa. Midhaanii fi kalliilee ati anaa jiraattu anaa oomisha horke qotee irreetiyaa. Yoonaan jiraachuu baatee ati du'aan jiraattu kophaasa baadiyyummaan kan ittiin aan tuffattu namummaan isaa guutumaa. Waan tembe warri jimaan haraamitu waan jimaan tembe hin ebi warri jimaan qabne hinaafaadha. Hinaaftuudha akkas jedha argaa isaanii caccabsuun yaada. Wow, mashallah waan hin qabne oruu keessaa baay'ee wayii. Naannoo ashitaa shunkurtaa ni qabna, ashitaa boqqolloo ni qabna, ashitaa baaqelaa ni qabna. Baaqelaa kana afaan namni nyaate gabbina laala kana. Konola garbuu zoomii godhanii keessaa. Naannoo garbuu la.
maalii barbaadde? Kuni maali mee eenyu beeka mee namni beeka homeetti jala barreessaa mee namni waan kana beeka fulaan saawuyyaa jedhani oroon cirra taa'anii eegala achi gubbutti ulfaani. Giraawundi pilaastii. Kiiloomeetira 3-4 irratti siin. Ooyiruu tana guutuu as bitaayeeti akkas ta'e amma magaalaan jirtu magaalaa jalan qote ganda boolee bulbulaa magaalaa jalan qote duwwaa lama ganda duwwaa lama gaarri kun weessisa. Ashiita shimbira. Warreen budaan keessa jirtu dawaan budaa. Dawaa nuti dawaa ajaa'ibaa goona. Dawaa ajaa'ibaati. Dawaa budaati. Keessattuu. Tuqqishuma akka soorata ayyooleen fuuf jettu sun. Tuqqishuma fuuf jetti gaggabaa qalab jettu mata bulaasa booda dammeeti. Ana abaluu na dhiisanii hin baa. Shari'aa nabii shari'aa rasuul jettee tuma. Keessattuu warri jinni hin jirtu maal dhaabdee asirratti dawaa kanarratti. Keessattuu warri jinni hin jirtu dawaa kanarratti. Jalqaba dawaa kanatti itti himtu. Warra saayiba jinniin keessa jirtu qabu. Fuutanii tuma dawaa kana fuutanii inni erga urreessitan booda. Ayyee. Maali? Tarii girgiraa ta'uu isa ol neetanii tuma girgiraarra neetanii fi sanboota kana faayettee keessa fannaafatti yeroo muraasa booda dhiistee keessaa baatee. Muka kana moo firii tana moo ilillii tana ta'an? Hundumtu isaatu ni ta'a. Ilillii tana funyaan jala qabatu ni ta'a. Kana immoo firii irraa kutaa goggoisaa tumta. Dhaabdaa. Koo eeysafatti argamanni oorutee sintina qofa wayiitti argamu. Dawaan kun immoo dawaa kana bakka fagoo irraa finne. Gammoojjii irraa finne. Gammoojjii majuu mulluqeetti finne dawaa kana. Mayyuu mulluqe. Zoonii golooda. Golooda jechuudha godina argee baachi dhiyeenee finne. Ammas taphatalee naannoo kana namoota guddaatti baay'ata. Asiin akkas qunnamanii bilbila keetillee as jala keenya. Ammaan tana asirratti akkuma ilaalaa jirrutti mataa isaa kana gubbaadha kunoo meera baasaa jira. Inni kun amma torbee meeqa fudhatama inni kun guddatee nyaachuudhaaf. Jeeti kaatee amma kuni maallaqa wajjin wal ba'uudhaaf jeeta qabichaafas jeeta inni muka kana nyaata waan taateef kana nyaataniin yeroo ammaan tana inni geewu asittiin irraa mura birqii takka hojii. Birqii tana hojii irraa mura hin gurguraman. Kaza birqii itti aantu taraa itti aantu asittiin irraa mura. Asittiin irraa mura yoo xiqqaate amma inni kun taraa mee gurguramuu danda'a hanqa takka 2 3 4 5 taraa 5 irraa gurgura jechuudha. Inni keessa ol seenne jirra. Asumaan gaa obbo Maammishaa ooruun keemmoo gara kanaan lafti isaatiis akkuma chiidha qabdi. Maali gidduu kan hin roobame maali laftee akkuma tokko. Roobaa jira boqqolloon sila sa'a tana duuta ishiitu qabdi. Har'a garuu xiqqishu waan roobni hirkifatee roobeef amma foo qofa baafa jirti kun amma naasheetu jirti alhamdulillah eega. Waan amataa irraan dhabu waan amataa irraan dhabu kun ola waan amataa waan nama qaqqabdi. Allah lafti isaa baay'ee namatti tola. Miidhagaadha. Baay'ee. Qotee bulaa jechuudha qotee bulaa haadha. Ani illee qotee bulaa taachuu baadhu maallaqa ani daleessaa jira. Akkuma agartan oolin biyya kana fakkaatu. Daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Amma bakki itti argamnu ooyiruu Maammishaa gara eela inni qotee ooyiruu tana keessa kuduraa garaagaraa irraa oomishutti argamna. Mee yeroo takka eela isaa kanas walumaan daawwannu isin jecha. Kuni kan agartan kuni ooyiruu Maammee keessatti argama. Eela kana keessaanii bishaan kanaanii wantoota baay'ee kuduraa garaagaraa fayyadamee itti wanta fayyadamaa jira. Bishaan kana akkuma agartan jirtan bishaan kana kan baafne qonnee Oromiyaan magariisa gisee jennu Oromiyaan magariisummaa si maaliif beektu bishaanis kuma keessa qabdi jechuudha. Meetira 10 qonnee bishaan baafnee as keessa duutti kan oomisha kana keessa kan bona gisee geesse jechuudha boqqolloo irraa kaate oomisha akka gartan kana hunda siitu ooyiruu tana guutu bishaan kanaan misoomsina jechuudha. Kuduraalee kaarotii kuduraa raafuu madamaa kulli isaa asiin oomisha maallaqa guddaa itti baafnee namni ooyiruu isaa isa kana qabu hiyyeessi jedhamu jechuudha. Maaliif bishaan qabanan Oromiyaan magariisummaa si tokko maaliif bishaan qabu inni lafti si magariisa everybody greenidha jechuudha. Yeroo mara greenidha jechuudha. Kun wanti illee qabna maaliif goraa kana naa wurfa goraa kana waraabbataa Okay, Maammishaa ooyiruu tana keessa immoo wantummaan hin jirre hin jirtu. Mee keessaanitti ashiitaa ila keef ta'u ila keeta hin guraamina. Ila keeta naganaa yoo xiqqaate waggaa 100 nuti jiraatte inni abdii qabna. Saniifuu isiin kun nurraa hir'iste waan ta'eef kanarra laaftuun laalannamee keessa deemu. Aboo kasi gubbaa Oromoo irraa gurguddaa dhedheeraa kana eenyuuf dhiifna kana nyaanna kana nyaannaan dargaggeessi kana nyaachuu qaba wayyoo argaa ishee
Aboo ija kiyya rabbi hambise argaa kee. Rabbi wallahi amata sadii shidan nyaanne. Buna kun. Mee bunni mee. Wow. Ooyiruu kana keessa dhuftee wanti hin dhabamne hin jirtu foon namaa waan hin ta'in asuma keessaa Maashaallah. Ooyiruu kee kunis baay'ee bareeda. Akkuma ooyiruu kiyyaa sanii waa hundi qaba wallah. ooyiruu keetti waan qabu ooyiruun keetilleen kiyyaan gahu ati immoo qotee bulaa Kiyyaa ishiidhaan qabu kiyyaa ishii ta'e bar. ati immoo qotee bulaa miti miidhamma ishiis qotanna qotee bulaa si Ani maallaqaan hin gochiisisaa maaloo maal. waa hundarratti ogummaan filannee jira wanti hundi nuuf ogummaa keenya maatiin keenyas qonnaan jiraata waan ta'eef qotee jiraata waan ta'eef nutillee maatii keenya irraa Buna kana hoo si dhaabe moo? buna kana gaa buna kanaan dhaabee waggaa sadii afur dura dhaabame amma karaa tokko dhaaburamee jira marsaa kan jedhamu gaafa inni daraaruuf deema Tuttis bonni ta'etti qotti caamee ture daraaraan isaa irraa bu'e amma alhamdulillah roobni nu roobe asumaanuu roobni roobe kun xiqqoo isaa kun itti deebisee amma gara firii dhaluutti deebi'aa jira jechuudha akka lafa. Waaw maashaallah. Amma ishiidhaan umurmee urute kana isaa ooyiruun kiyyina shinne. Babbareedaa isaa naan murata takka babbareedaa gurguddaa isaa. Waaw. Qoy garuu keenya bara hin dhalle boo bannaati. Ishiidhaan naas hin taane Sulaiman. Ashita kochee goloola keessa kan nam takkallee hin kaayin keessa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tabirati India. Abba meeqa nyaachuu qabna shantam nyaachuu qabna. Takkaan nyaanne shantam. Ammaan tana aruuza ta'aa jiran guyyaa gaafa haadha mana isaaniitti wajjin ta'anii takka saayiboota isaaniitti wajjin ta'anii guyyaa lafa isa kana qabanii inni kun maali mirqaana ajaa'ibaati sitti fida. Keessattuu namoota jaartii qabuuf sirri barbaachisa diimaan kun. Waan hundarraa bilisa jimaa baay'ee qaalii baay'ee hin argamne akkuma laaltan kana dina nama qubsu eela irratti beekan jenni ija keetiin ulaaltee baamurtee. Yaa baay'ee bareeda. Jimaan kun kana keessattuu namoota akka kiyyaa kana osoo hin ta'in namoota jaartii qaban kan galgala mataa gubbaa fudhatan warra mataa gubbaa qabu san. Dargaggeessa keetii kana kan maratee ciisaa bulutti numaatu haraamii kun. Haraamii natti dhugaanu Maratee maratee ciisa osoo hin taane. Hinta'u qabaatee kuuftee gisee mirkaantee hojiitti hojjechuu. Hojiitti dalagu bakka. Kun kaasee cimtu gaggeessu qaba. Kee kana kan maaliin qotte hoo maal mataasi? Ooyiruu kana moo? Wallahi. Ooyiruu kana maal gootaati? Maashaallah. Du'aa isitti kun du'aa hin teenyaan nama qeeramte yaa rabbi ooyiruu tanatti nu tolchitti lafaane firii gaarii si nu gorsine tuma rabbitti kadhannaa kun nu agarta rabbiin nu agarsiise amma firii si eegaa jirra. Qooyaan kan hin jedhu kiyyee kun maaliif dharuu ija kan kanatti? Ati yaa jechuun ooyiruu tana keessan seentu waan ta'eef dabeessa koolitti na itti danda'u miti. Ooyiruun ifii qotatanii fi takooliin qotatu akka miti. Ati amma nama ifii qotu nama qotu fakkaata harka keessa qabi harka keessa. Harki kiyya laala akka gartuu kanatti harka qajjiishaa kana. Ni harka kun nama qote fakkaata harka kun nama. Dhagee namni garii faayyoo seenee kana yoo hin qabe. Ati lafee qal'oo tana laalti miti. Akka magaalaa si murtii si qabe. Qooyi harka qotu fakkaata harka qotu bara jijjibaadha. Qabattee ilaaluu dandeessa gaa fakkiidhaan miti osoo hin taane harka keetiin qabadhu ilaalii hodhu. Kanaaf ifiif qottee mataa gurguddaa kana baafte. Maashaallah. Garuu kana hojii nyaannee kiyyaa mata nyaanna malee kiyyaa wata kan dhalle mata kana. Umaani nyaannaaf daddu. Ooyiruun tiyyaas ta'eeti umaan sulaale. Aya. Yaa Habiibi yaa Muhammad. Aboo waan baranee dalaganne gaara. Nyaanne waan baranee dalaganne gaara. Kanarra shantama kana nyaadhee ilmaa Arrabar. Iyaan guyyaa garra bakka. Iyaan guyyaa magaalaa bayyaanii deeqaa shantam. Laafisoon deeqaa shantam. Asxaan akka boqqolloo deenya nu dhabiin deeqaa deeqaa nyaannu. Kana nu dhabiin. Obbo Maamish aduuba akkanatti humnaan akkana nyaata. Yeroo boqqollummaan tunuu ati ashiita fixuu deemtaan saarii rosa raanumaaf tiyyoo.
Ini juga. Lebih berapa? Lebih bilang Fadis ya ante anggap barbaad nyatris. Angkat. Bakal itu. Sebab Sebenarnya amma gani kecu. namni amada full itu amada kan ya dote. Ah sanif sodomnya aja gitu aja. Jualan le jadi banyak. Atas sodom ya. Amada. Kana. Abo Kamu udah cerita nanti bini bud. si hagar garu gam baguma urun tiyo wasana kente ni. Te itu fit et yadda batana dura ya kana ni. Iya kita bawa. Jawab me hangga. Malkan satu. Malkan satu. Kenapa? Kalau boleh lihat lah. Mali dek kan buan si mandre. Walof. Wolof ti. Wolof we cuma aja cuda gak. Walof itu. Iya, unta jelas kak. Iya nyatu tadi. Ije nyato tatin. Oke, aje di fama. Di mana lo sini kam? Aje bakang. Atas itu. Jaba dua so se ere se mami ni. Nyata kan. Nyata di. Jadi ki moti nyata gini. Ini serada beting gira angga kayaknya.